Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya jirra intarteementii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannu isinitti ammoo oduu tokko tokkoon. Mootummaan Itoophiyaa hogganoota siyaasaa KFO Baaldaraasii fi hooggantoota TPLF ifamanii kun hordofee barreessaan olaanaan Yuunaayitid Neeshin murtee gammachuun akka simatan himaniiru. Antooniyoo Guuterees ergaa guyyaa Jimaataa dabarsanii Itoophiyaatti mormitoonni siyaasaa olaanoo dabalatee kanneen mana hidhaatti keessaa gadhiifaman gammachuu guddaan simadha jedhaniiru. Antooniyoo Guuterees dabaluun qaamoleen tarkaanfii kana bu'uura godhachuun dhukaasa akka dhaaban akkasumas adeemsa marii biyyaalessaa qaamolee hunda hirmaachisee fi araara jalqabsiisuuf akka oolchan waamicha koon dhiyeessa jedhaniiru. Hoogganaan olaanaa Yuunaayitid Neeshin kun waraana Itoophiyaatti xumura godhachuu fi nageenya fi tasgabbii biyyattii fiduu keessatti kanneen dhimma ilaallatu wajjin akka hojjetanis himaniiru. Guyyaa Jimaataa Jawaar Mohaammed dabalatee hogganoonni paartii mormituu Koongiresii Federaalaa Oromoo fi namoonni isaan waliin himatamanii mana hidhaa Qaallittii turan gadhiifamaniiru. Jawaar Mohaammed dabalatee qondaaltonni KFO Baaldaraasii fi TPLF hidhaarraa hiikaman adeemsa himata obbo Jawaar Mohaammadii fi kanneen biroo mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuu fi marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'eef jecha hooggantoota kana dhiifaman hiikuuf murteessuun tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaan ibsa Jimaata galgala baaseen beeksisee jira. Gama kaaniin paartiin Baaldaraas dura taa'an dhaabbaticha Iskindar Naggaa fi hogganoonni dhaabbatichaa galmee isaanii jalatti himataman kan hiikamuun mirkaneesse. Iskindar mana hidhaatii gadhiifamuu hordofee mana jireenya isaatti haasawa taasiseen kabaja kan malu nuyi kanneen mana hidhaatti ba'aniif osoo hin taane kanneen Itoophiyaaf jedhanii wareegamanii fi qaamni isaanii hir'ateef haa ta'u jechuun dubbachuun isaanii paartiin isaa ibseera. Abbaan alangaa federaalaa ammoo ibsa gama feesbuukiin baaseen hidhamtoonni kun marii biyyaalessaa karoorfame bu'a qabeessa gochuuf bu'uura labsii lakkaa 43/2008 himatni isaanii akka kaafamu murtaa'e jedheera. Kanneen akka gadi dhiifamu murtaa'e keessaa hooggantoonni gameeyyiin TPLF Sibaat Naggaa, Qidduus Naggaa, Abbaay Walduu, Abaddii Zammuu, Muluu Gabra Egzaabeerii fi Kiiroos Haagoos jiraachuun ibsichi himeera. Ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 1/2020 to'annaa jala kan oole obbo Jawaar Mohaammed hidhaa guyyoota 530 booda gadhiifamaniiru. Adeemsi himata isaanii waggaa tokko ol lakkoofsisee dhimmoota hedduu kan dabalame ture. Jawaar Mohaammadii fi eegdota isaa dabalatee namoonni 35 sirna gaggeessaa reeffa Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti reeffa mana humnaan gara magaalaa Finfinneetti maatii malee deebistan jechuun himatamanii kan turan yoo ta'u